نجر جنة منوتي ربي درت اللي ما تشوف دمنا ويتوك ونما هجنا تي في إسلاما تي في قدا يروج الكباتف تي في أفان أروموتين شركي روسي توحيد ملسي دكان الرائف ننتي أمتك باباسي تي في نور الهدى خنهنديس رحمة ربيتين سميوتا ولين عماروتا ولين وبليان كينيا كان رانتنا منهي سعودي كيستي أجيف ماجرا بيلاف سات إلماني بيلان دو آجرا ركوبة إتواتف سات إلماني ركوبان دو آجرا سميوت عماروتا خليسا نور الهدى قد دابني خليسا بيتين يرو غرغار سبرباد يرو ركون بيلاتي في ركون أدادات رفتو كان درا أبليان سعودي درا درمتها تورين توري دوبا أبليان كنيا كان شمري كان إيرا تك في قدان إساني أوسو نياتنين قفني أوسو أفتني هنغمني أمتا كنيا كان ركون بيلاتي في ركون أدى إسام ركو ركوباتي في ركو دعاتي ساتلا تورتي هونجين أكملي إسان ميدا تورتي warri dura dirmataa ture hatta warra Ameerikaa durallee dhugaan isinii maabbo warra gartee obboleeyyan keenya kan Saa'udii jiru duba keessattuu lammii keenya hawaasa keenya achitti hidhaman ajjeefamaa jiran reefki isaanii obboleeyyan isaaniitiin foon obboleeyyan keessanii reefka keessanii fuudhaa nyaadhaa jaaniin engadda laayivii waraabeetiin ture laalaa turtan mana hidhaa keessaa شرطان أقولني في أبو نمني نرادو أسكيسة من هيدا كيسة فون إسار في كيسة أسكيسة نرادو إجانين فون إسار إكرر دانيا دانين بالله عليكم وان كان وان منا أبليان كنيا مكان من هيدا كيسة جران جتش إسانيت أبو نمني نوركتي دو إبيلان نمني دو كوساتين نوركتي دو إجانين شرطان فون سنج إكرر دانيا دانون جانجو أبليان كيسة دوبا واني نريبي جراكين مالي مجلسني أوروميا خان إسلام بكبو خوني وقمان أمة مسلمة أورومو في أوروميا بكبو أمو حقيقة هاول قافن موتما إثيوبيا بكبو أمو حواس إسلام أورومو في أوروميا بكبو مجلس فدرالا نينغافتين إس مجلس فدرالا نينجرو بكا فدرالي موتومادا إيسي كم مجلس أوروميا تقول لي سافوق أبو هيوتا نترابرن علموتا نتراسلفن أمتا قرقودا أمتا نتإجاكي سلالون دندين مكاف أتشكو باجرمو إنقد تقباني أنتني أكسيتي دبتاتورن واي داباتي واي سياسة وان بيخاني وان غريغري وان سان أجفميشو ummata keenya kan hidhaa keessatti tortoraa jiru ummata keenya kan hidhaa keessatti ajjeefamaa jiru akka ulamaa gamtaa Oromoo fi Oromiyaatti ibsi ejjannoo maaliif hin bahin qaama dubbiin kun laallatutti xalayaa maaliif hin barreeffamin afaan arabaa nurra beektan nurra dhageettii qabdan ummata mootummaa Suudii biratti nurra ummata addunyaa إسلاما عربا برت اللي دقيتي قبدن أنغوتي سيو أرتي فيدمتني ومتك إن هيد الراهن باسني كيستو أمة مسلمة أوروموتي كان بيا سعودي جرو أبليين إسلاما تنندقتنا أورومون كيستو بيا سعودي إسلاما كيستي وادما أجيفما فنفما جرت أمة أورومو مسلماتي نمكن إما مجلس أوروميا إسلاماتي جرنا ربي صدادا وانت كيو هندن ديني دلقا سنگلكي ساتي ديما هنجرتني تيسن بينايا چوغوسن ربي خينيا قدت هم نتينيا واندن دينيو ولتي چورني واندن دينيو قونا أكا مجلس أوروميا إسلاماتو كنت إميخون إما إسلال جسو نوتي إييني إمباسي تتعليا بالرئيسيني يو إني تتعليا بالرئيسيني
bakka barbaadametti dhadhawaa jira. Garuu isin keessattuu ulamaa'iin islaamaa tan Oromoo biyya Saa'udii keessa jirtan billah alaykum rabbii keessanii ja'aati ummata kanaaf waan gootan godha. Ulamaa'iin keessattuu keessaan nutti dawwaltanii nutti barreessitanii mootummaan Abiyyi kun mootummaa irra caalaadha ummata Oromootiif kanaatu irra caalaadha jettanii natti barreessaa turtan. Maqaadhaaf ulamaa gurguddaa taatan rabbii sodaadha. Kana ka ummata keenya gaafa mootummaan wayyaanee jiru ummanni keenya mana Saa'udii Arabiyaa keessatti akkanatti ajjeefamee akkanatti rorraafamee akkanatti midhamaa ture. Kana sunsani maali badiin ummata Oromoo kan Saa'udii badiin isaanii maali? Lammi birarraa maaliif addatti ajjeefaman? Addatti maaliif hidhaman? Addatti maaliif roorrifaman? Kana ka isina wal gamtaa walgahii biyyoolessaa mootummaa yaamaa jiru kanarratti kan nagee labsitan biitii Itoophiyaadha biyya Habashaa biyya gartee nagayaati biyya gartee Itoophiyaa tana namni balaaleeffate namni Itoophiyaadhaan morme namni Itoophiyaadhaan lole akka nama rasuulaatiin lole nuun jettan alayhi salaatu salaam akka nama gartee amantii islaamarraa behe nuun jettan neen gaddatuba obboleessoo kaleessa mootummaan kun waan biraa bira dabree Jawaar Mohaammed hidharraa ni baasan jennee ka eegaa turre isa bira dabranii maatii isaatii fi doktorallee waliin hidhan jechuu. Waltajjiin marii biyyoolessaa ja'amee yaamamaa jiru kuni mariidhaaf yaamamaa jira nagee buusuuf yaamamaa jira akkas jettan. Garuu kan ammaas deebi'ee lafa jala hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru waadamaa jiru ummata Oromooti. Harargee keessatti boombii drooniidhaan ummata fixaa jiran Walloo boombiidhaan fixaa jiran mee biyyuma ummata saba biraa ta Oromoo fi Oromiyaa hin ta'in ta isaan boombiidhaan haleelaa jiran tokko naa himi rabbii sodaadhuuti maqaa rabbiitiin si qabaati. Biyya mootummaan phiphiidhaa ta Oromoo fi Oromiyaan keessa hin jirre biyya sabaa sablammoota biraa naannoo biraa kutaa biraa ta Oromoo hin taane tan boombii drooniidhaan mootummaan kun haleelchaa jiru naa himi. Akkamitti ulamaan teenya sheekootiin teenya afaan guutuudhaan dheengadda gabbaatanii mootummaan kun mootummaa nagayaati jettan sadarkaa awliyaa rabbitti achisiistan gabricha rabbi jaalatu gootan xiqqoo malee akka waan nabiyyi nutti gootan akka qur'aanaa fi hadiisni nama kanaaf bu'e nutti gootan arra maaliif gabbaatanii dubbachuu dadhabdan? Dhugumatti shari'aan islaamaa akkana nu barsiiste dhugumatti itti gaafatamummaan isin fudhattanii arra aangorra jirtan kuni ummata keenya kan Saa'udii keessatti ajjeefamaa jiru miikaa gartee qushaashaa uffatee jiraachaa jiru simidarra qabbanaan halkanii fi guyyaa rafaa jiru nama 300 gahu har ruumii ghurfaa tokko keessatti walitti hidhanii waliin bakka takkatti ajjeesaa jiran kun yoo gabbaatanii isin hin dubbachine kanaaf walgayyoo hin goone kanaaf ibsa ejjennoo kan baasne kanaaf marii hin goone sheekootiin daasporaa ulfadhaa galatooma dheengadda Khadiir Martuu rabbi irraa haa jaalatu deeggarsa gargaarsa gootaniif hedduun itti gammade akka nama tokko dhalata muslimaa tokkotti ittiin gammade obboleessa keenya kun akka gartee muuziqaa deebi'ee maallaqa barbaada akka gartee badii hin daliineef isa hamilee isaatiisuudhaaf isa deeggaruuf gochi isin gootan gocha godhamuu qabu gocha isin irraa gammanne rabbiilleen isin irraa gammadu jenneeti isinii kadhanne duuba isinoo lammi Oromoo irraan dhalanne eessa dhalattan isin Oromoo fi Oromiyaa keessan dhufne dhimmi ummata Oromoo isin yaachisu dhimmi ummata muslimaa isin yaachisu ummata Saa'udii keessatti hidhamee ajjeefamaa jiru maaliif akka gamtatti walitti dhuftanii sagalee ta'uu waltaniif maaliif akka gamtatti akkuma kaleessa waan gari gamtaadhaan dabarsitanitti maaliif gamtaadhaan sagalee ummata Saa'udii
hidhaa keessatti jeefamaa jiruuf sagalee ta'uu baantan dadhabdan. Obboleeyyan keenya kan Baalee keessatti beelan hongeedhaan dhumaa jiruuf gamtaadhaan ganzaba maaliif sassaabuu ooltan? Obboleeyyan keenya kan Booranaa keessatti beelaan dhumaa jiru maaliif gamtaadhaan maallaqa sassaabuu fi ooltan? Maaliif hin gargaarina? Maaliif hawaasa gabbaatanii hin labsina? Dubbiin keessan nama dhibe yeroo gargarii. Wanti isin dhengada gootan hedduun ti gammade akkasumatti itti fuufaa. Baaleef sagalee ta'a. Booranaaf sagalee ta'a. Hidhamtoota Saa'udii jiraniif sagalee ta'a. Dirqama keessan baha. Tokko san ulamaan biyya keessa jiran ijarraa illee noofalcha. Waan kana hin dubbadhu Rabbii khiyyarraa subhaanahu wa ta'ala guyyaa tokko najaan hin baha jeeti duba. Nam tokko xiqqeessuuf nam takka arrabsuuf hin jiru. If qulqulleessuuf illee hin jiru. Komiin isin dhiyeessuu waliin keessa jirra duba. Xaalib Uriidallahi hidhame gara hidhamtoota keenyaa dabarru. Jawaar Mohaammed hidhamu isaa siyaasaadha jettanii hin dubbattan. Siyaasaaf hidhamee jettan. Wanni siyaasaa Rabbii biratti akka waan haraamaa ta'etti dubbatuun akkasitti gariin keessan akkasii hubattanii jirtan. Okay, I respect that. Jawaar Mohaammed hidhamuun, Hamzaa Booranaa hidhamuun, Hamzaan Booranaa Muslima, Oromoodha. Akka amantii Muslimaatti dhimmisaa dhimma keessan. Isni guyyaa tokko Hamzaa Booranaa dhimmisaa dhimma keenya jettee ajandaa godhattanii hojii godhattanii dhimmasaa maatii isaatiif maallaqa guurtan. Hidhamtoota keenya kan hidhamanii jiraniif kan Oromoo kan Muslima ta'aniif akka ulamaatti akka sheekootitti dhimmi isaanii dhimma keenya jettanii isni gurus hin agarre. Maatiin isaanii irraa waan nyaatan hin qaban gariin isaanii beeka. Gariin isaanii beeka. Kanarratti maaliif yaaddoon isin? Tak ulamaan biyya keessaatiif kan alaatilleen lam. Okay, Xaalib Uriidallaan takka shanee ta'uu dhiisiti. Gara shaneen baateellee behellee hin beeku. An akkaan of beekuttiin isa beeka. Waa'ee dhimma siyaasarratti komachaatiin turan akka nama tokkotti maaliif sodaatanii sheekootiin biyyaatu maaliif ta'anii maaliif hin dubbanne jechaa turre. Inna dhimma amantii kana qulqulleessee of eeggannaa godhuu keessaa kan ka'e Xaalib Uriidallah waa'ee siyaasaa TV Nuural Hudaa irratti hin dhiyeessan. Ana mataa kiyya sagantaa muhaadaraa gorsa adda addaatiin achirra dabarsaa ture. Yeroo hedduu gorsallee akkaan dabarsu ajajaa fi dhaamsallee naa dhaamaa turan. Dhimma siyaasaatti waan wal qabateef jecha ani TV Nuural Hudaa irralee irraa if qoxxabe jechuudha. Sababaa kiyyatti TV'n kun rakkoorra hin bu'in. Isaanillee dhimma siyaasaa hagas takka balaaleffatan hagas takka irraa fagaatan. Namni kun nama siyaasaati miti. Nama dhimma amantii irratti hundaa'ee ummata islaamaa waa barsiisuu irratti ifna agarsiisaa ture jechuudha. Xaalib Uriidallah. Waa'ee shanee keessallee hin seenu, waa'ee kaafaa'u keessallee hin seenu, waa'ee mootummaa keessallee hin seenu. Hagaan an beekutti. Taan Rabbiitu isa beeka. Sheetichi kun dhimma amantii islaamaa qofa irratti hundaa'ee waa gaggeessaa ture. Haa jennu obboleeyyan isaa jidduu rakkoon irra argamte. Obboleeyyan isaa kan muslimaa koree waliin hojjetan warroota waan kana waliin hundeessan rakkoon dhufte. Rakkoon isaan jidduu dhufte sun majlisni Oromiyaa jidduu seenee araaraan waan kana akkamiin fixuu dadhabe takka. Mootummaan isaan bira dabree haga obboleessa keenya kana arra sheeticha islaamaa kana gaafa hidhu majlisni Oromiyaa maal godhaa jirtan? Namni izanni isinti badaa jira. Gabbaati ibsa baasa. Dhimma Xaalib Uriidallaatii wal qabatee waan godhaa jirtan, waan hojjechaa jirtan hawaasaaf ibsa. Hawaasni isin hoggantan kami? Hawaasni isin kabiraa ka hoggantanti jira. Oromoo islaamaa tabiraa malee tabiraa jiraate isin hoggantan. Gabbaha mootummaa waliin waan godhaa jirtan hundallee dubbachuu baattan jara keenya nuu obsa mootummaa wajjin haasawaa jirra. Dubbii Xaalib Uriidallaa fudhannee harkaa qabna. Manguddummaa mootummaa fi ummata isaa walii wallale jidduu taa'aa jirra jettanii ibsa nuu kennaan jirtan. Haga namni asirratti gabbee haqqisu,
haga namni isin arrabsu, haga namni isin balaaleffatu, haga namni isin jibbu maaliif eeydan takka. Maaliif nama ofiif summi itti uumtanii akka inni summi haqqisu maaliif gootan? Xaalibuu Riidallaan dhaaba siyaasaa tokko waliin hidhatan qabu. Xaalibuu Riidallaan siyaasaan isaa amantii islaamaa barsiisuu fi gaggeessuu ummata islaamaa ifnanatti baasu qofa kan nuti beeknu. Walaa nuzakki ala Allah yada. Taan rabbiitu isa beeka. Hagaan nuti beekutti ani akka nama dhuunfatti namni kun waa'ee siyaasaa Nuural Hudaa irratti akka hin dubbanne nuuf nama dhaamaa ture jechuudha. Waa'ee siyaasaa Nuural Hudaa irraa akka hin finne nama dhuunfatti natti dubbataa ture. Namallee natti himaa ture jechuudha. Yeroo Nuural Hudaa irratti dhiyaadhu keessattuu gaafa Nuural Hudaan gargaarsa guddaa barbaade jedhanii akka daayispooratti gargaarsa godhamuuf jedhan rabbii jaatii hadaraa waa'ee mootummaa achirratti faarsuu fi abaaruu fi mootummaa kana tuttuqu waa'ee siyaasaa nutti hin dubbatinaa jedhanii hundhaaman jechuudha. Hagas takka mootummaa kanarraa if eegan. Hagas takka siyaasarraa if eegan. Jara keenya namni arra hidhame kun ija islaamaati. Dhaggeeffadha. Waa hedduuf if qabnee taa'u jirra malee waa hundan dubbannu jenneetti taa'u jirra malee sababaa keenyaan namni arraan tana hin galaafatamiin lubbuun namaa takka hin bahin jenneef qabaa jirra. Obsine hayyootaatu lafa san nu dura jennee if qabaa jirra. Naman dhibu warra nama kakaasuu fi waa balleessu naman dhibu warra. Garuu immoo ni obsine isin eegaa jirra. Majlisa Oromiyaa eegaa jirra. Yoo hidhamuu isaa keessa harka keessaa qabaattan nu hima. Yoo hidhamuun isaa ka isin gammachiisu ta'e nu hima. Nuti waan hin beekne keessa hin dubbannu hin seennu jennee firaa taa'aa jirra. Isin eegaa jirra. Garuu hawaasni burjaajawee jira. Garaan nu madaawee jira. Wanti nu dhibe tokko eenyu balaaleffannee eenyu faarsinaadha. Rakkoon tun rakkoo obboleeyyan jidduutti harkamte saniif nu dhibe wanni gari. Kana keessatti mootummaan hiree tan itti fayyadamee Xaalibuu bifa inni hidharraa itti bahuu hin dandeenye maqaa shaneetiin fuudhee hidhee jechuudha. Kan kana godhees obboleeyyanuma. Obboleeyyanuma islaamaa laa ilaaha illallah jedhutu kana godhe. Summiin tan nyaata keessaatiin nama dhiba hoggayyuu. Summii halaalaa ifirraa eeguu dandeessa. Tan nyaata keessa jirtu ifirraa eeguu hin dandeessu. Kan nu nyaatu mana keessa jira jarana. Kan nu balleessaa jiru mana keessa jira. Majlisni Oromoo fi Oromiyaa jedhamu ka Islaamaa dhimma kana rakkoo hawaasaa gadda hawaasaa keessattuu waan dhimma amantii Islaamaatiin wal qabate yoo abbummaa fudhattanii abbaa itti taatanii dhimma kana hawaasa burjaajeef ifnana ibsa bal'aa kennitanii tasgabbeessuu baannaan rakkoo kana booda dhufuuf itti gaafatamummaa akka hin qabne beekaa nuti hundinuu isintu itti gaafatama rakkoo kana booda dhufuuf. Lubbuu namaa baatuuf dhiiga bahuuf rakkoo argamtuuf balaa dhufuuf ani Naasir Hamzaa ittiin gaafatamu nam takka illee ittiin gaafatamu qeerroon ittiin gaafatamu isintu itti gaafatamu ta'a gatii bahuuf taa'u yoo dhimma kana xiyyeeffattanii rakkoo jirtu gingilchitanii obboleeyyan jidduu araara buustanii osoo isin jirtan rakkoon tun isin bira dabartee mootummaa harka seenuun fafa xiqqeenya kun dhimma uummata Saa'uuditti hidhamaa jiru ajjeefamaa jiru rarraafamaa jiru dhimmi isaanii yoo dhimma keessan hin taane rakkoon isaanii rakkoo teessan yoo hin taane kan siyaasaaf hidhamu sodaa lubbuutiif hin dubbattan kunoo Riidallaan siyaasaa kam keessa jira paartii kam keessa jira rabbii sodaadhaati dhimmi inni hidhameef dhimma dhuunfaa rakkoo ummata hojjettoota waliin hojjetu jidduutti argame gabaabatti dhimma santuu deemee dhimma siyaasaa shanee ta'e akkamitti osoo isin jirtan waan kana dhiibbaa gootanii waan barbaachisu gootanii akkamitti isin rakkoo tana eewaluu dadhabdan eega rakkoon argamte maaliif mana